بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ajjeechaa Hogganaa Olaanaa Iiraan Ayatuullaa Alii Khaamene'ii waraana Ameerikaa fi Israa'el raawwatameen wareegameen erga ji'oonni 4 lakkoofsisee booda Iraan sirna awwaalchaa isaa xumuraa fi seena-qabeessaa jalqabdee jirti. Uummanni miliyoona 15 hanga 20tti tilmaamu dirree Teheraan dhuunfateera. Kunis uummata biyya tokko osoo hin taane baay'ina uummata addunyaa wajjin kan walgitudha. Osoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi muummeen ministeera Israa'el Benjaamiin Netaanyaahuun Iraanin addunyaarraa kunneerraa hoggansa ishee dhabamsiifneerra jechuun miidiyaalee irratti lallabanii dhugaan guyyaa har'aa kana Teheraan keessatti mul'achaa jiru olola isaanii guutummaatti daaraa godhee jira. Ayatuullaa Alii Khaamene'ii sirna awwaalchaa qophaa'e kun sirna gaddaa idilee osoo hin taane waltajjii dippiloomaasii idil addunyaa isa madaallii addunyaa haaraa ifatti labsu ta'ee jira. Biyyoota 40 olirraa dippiloomaatonni 100 ol ta'an warra addunyaa bahaa, Eeshiyaa fi kibba addunyaarraa dhufan ergamtoota isaanii gurguddoo gara Teeraanitti erguun nuti Iraan cina jirra jechuun Ameerikaaf rukuttaa dippiloomaasii isa guddaa kennanii jiru. Sirni awwaalchaa guyyoota 6 karoorfamee kaleessa jalqabee biyyoota lamaan Iraanii fi Iraaqiin qaxxaamuree gaggeeffamaa jira. Maaliif Ayatuullaa Alii Khaamene'ii Iraanii fi naannicha keessatti kabaja, sodaa fi iddoo addaa akkana argate? Maaliif awwaalchi isaa namoota miliyoona 20 oliin daandii irratti dhangalaase? Iccitii kana dabalatee haala sirna gaggeessaa Ayatuullaa Alii Khaamene'ii bal'inaan qabannee jirra. Yeroo Teheraan uffata gurraacha uffatee reeffa hogganaa olaanaa duraanii Ayatuullaa Alii Khaamene'ii awwaaluuf uummata miliyoona 20 olii hiriirsitee gaddaa fi yaadiin qopheessaa jirtu Tel-Aviiv irraa sagaleen jabaa tokko dhaga'ame. Addunyaan sirna awwaalchaa kana ija dhiphinaatiin yeroo hordoftu Israa'el immoo shira lafa jalaa xaxuun ilma abbaa bakka bu'ee Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'ii haaluma wal fakkaatuun awwaalchaaf qopheessuuf murtii du'aa labsitee jirti. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kana dabalatee dippiloomaatota Turkii, hanga Raashiyaa fi Chaayinaatti Ayatuullaa Alii Khaamene'ii gaggeessuuf Teheraan seenan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa Shamaar Kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Ajjeechaan hogganaa olaanaa Iiraan Ayatuullaa Alii Khaamene'ii naannoo Ameerikaa fi Israa'eliin raawwatameen waraana qofa osoo hin taane seenaa awwaalchaa fi humna addunyaan takka argitee hin beekne dirreetti fidaa jira. Gabaasni haala kana ibsu sirni awwaalchaa kun waraqaarraa hanga lafa jalaatti akkaataa Iiraanitti madaallii of harkatti galchitee agarsiisa. Mee daandii awwaalchaa kana haa mil'annu. Daandiin awwaalchaa kun salphaa miti. Inni kallattii siyaasaa fi amantiitiin reeffi Khaamene'ii Teheraan irraa ka'ee achis daangaa qaxxaamuree gara Iraaq, Najafii fi Karbaalaa dhumarrattis deebi'ee gara Mashaaditti awwaalama. Maaliif imalli dheeraan kun barbaadame? Teheraan iddoo aangoo siyaasaa fi waraanaati. Wiirtuu amantii fi eebbaati. Najafii fi Karbaalaan Iraaq ammoo iddoo seenaa hidda dhiigaa shi'ummaa fi da'oo tarsiimawaa Iraaniiti. Mashaad ammoo awwaala Imaam Ridaa iddoo birmadummaa hafuura isaaniiti. Iraan awwaalcha kanaan aangoon keenya Teheraan qofa osoo hin taane hanga Iraaqii fi guutummaa baha giddugaleessaatti hidda qaba jechuun addunyaatti lallabaa jirti. Wanti hunda caalaa onnee diinaa xaxuu garuu eenyutu sirna kana hoogganaa jira gaaffii jedhudha. Iccitiin guddichi hogganaan olaanaa haaraan Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'ii sirna awwaalchaa abbaa isaa kanarratti ifatti hin argamu. Bakka bu'aan Iraan Indiyaa jiru Hakiim Ilaahiin dhugaa sodaachisaa tokko saaxilee dhaabbileen tikaa Iraan sodaa ajjeechaa Israa'elii fi Ameerikaa irraa kan ka'e Mujtabaan holqa eegumsa isaa keessaa akka ba'u gonkumaa hin eeyyamne. Osoo Mujtabaan dhokkatu afayyaa'in paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir Qaalibaaf uummata Iraan miliyoona 15 hanga 20tti tilmaamamuuf waamicha dhiigaa fi gumaa dhiyeessee jira. Kottaa dachee Teheraan uwwisaa iyyi gumaa ni baafanna jedhu gurra addunyaa haaduuchu jechuun labse. Teheraan guutummaatti cufamtee samiin ishee zoonii dhorkamaa ta'ee jira. Ogeeyyiin ibsaa 545 halkan guutuu ibsaa eeguuf qophaa'anii jiru. Najafii fi Karbaalaan poolisiin Iraaqii fi Iraan waliin ta'uun eegumsa qindeessaa jiru. Kun hundi Iraan hooggansaa tokko dhabdeetti osoo hin taane sirna ijaaramaa fi hin diigamne qabaachuu ishee diinaaf ragaa ba'a.
haalli magaalaa Teheraan amma keessa jirtu dukkanaam aarii fi obomboleetti dhufuuf jedhu akeekam. Daandiiwwan magaalattiin gurguddoon alaabaa Iraan isa idilee caalaam alaabaa gurraachaa uffatanii jiru. Teentuuqii fi Huseeniyyaan ummata simachuuf dho'anii jiru. Iddoowwan kunniin bakkaawwan kadhannaa qofa osoo hin taane wiirtuu dammaqiinsaa fi onnee sibiilaa diinaaf qopheessuudha. Qophiin loojistikii kun seenaa waraanaa keessatti illee kan walxaxaa ta'edha. Uummanni biyyattiirraa asitti dhangalee dhiigaa fi dhiiga jechuun sagalee haaloo dhageessisaa jira. Wanti hunda caalaa xiyyeeffannoo addunyaa harkisuu ergaa siyaasaa fi waraanaa Iraan sirna kana keessatti dabarsuudha. Suuraan Ayatuullaa Alii Khaamene'ii hulaawwan hundarratti fannifame. Barreeffamni jala jiru dirree cufameen dhiiga isaa gumaa ba'uuf ni dhaabbanna kan jedhudha. Asirratti mallattoon filatame irree cufamaadha. Dippiloomaasii laafaa yookaan nagaa kadhachuu hin agarsiisu. Inni lolaa, tarkaanfii fi kufaatii diinaa mirkaneessa. Ergaan biraan gootota seenaa Islaamaa warra waraana Karbalaa wajjin wal qabsiisuudhaan dunkaana Huseen keessatti gumaa gaafannaa lubbuus biyyaaf wareegnaa kan jedhudha. Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el wajjin gootu kana waraana amantiitti jijjiiruun ummata ishee amantiitiin hidhachiisaa jirti. Dhimmi kun daangaa biyyattii qofatti hin daangeffamne. Sirna awwaalchaa kun asii eegalee gara Qum achiis daangaa qaxxaamuree gara Iraaqiin deema. Kun dhimma salphaa osoo hin taane Iraan kallattii siyaasaa fi amantii isheef fiixeerraan geessuun dhiibbaa fi aangoo qabaachuu ishee giddu galeessaa hunda keessatti ifa gochaa jirti. Akkasumas ministeera dhimma alaa Iraan ergamtoota idil addunyaa 100 ol irraa dhufan Teeraanitti simachaa jira. Kun Ameerikaa fi Israa'el warra Iraaniin addunyaarraa qunneerraa jedhaniif bal'aa dippiloomaasii isa guddicha ta'ee jira. Sirni awwaalchaa Ayatollah Alii Khaamene'ii qophaa'e kun sirna gaddaa idilee osoo hin taane waltajjii dippiloomaasii idil addunyaa isa madaallii addunyaa har'aa ifatti labsuu ta'ee jira. Biyyoonni 40 ol warri addunyaa ba'a Eeshiyaa fi kibba addunyaarraa dhufan ergamtoota isaanii gurguddoo gara Teeraanitti erguun nuti Iraan cina jirra jechuun Ameerikaadhaaf rukuttaa dippiloomaasii isa guddaa kennanii jiru. Meetarree hooggantootaa fi qondaaltota Teeraanitti dacha'anii haa xiinxalluun kun kaartaa ji'oopolitiksii Iraan hagam akka bal'atu ragaa ba'a. Jalqaba irratti diina Ameerikaa ishee guddittii Raashiyaa yeroo mil'annu Moskoon nama salphaa hin ergine. Isheen ittaanaa durataa mana maree nageenyaa biyyaalessaa Raashiyaa fi pirezidaantii duraanii Dimitri Medvedevtu dhufe. Wanti caalaatti ajaa'ibsiisaa fi ergaa jabaa dabarsu garuu Medvedev kophaa isaa dhufuu dhiisuudha. Inni qondaaltota ministeera dhimma alaa hooggantoota bataskaana Ortodoksii Raashiyaa muftii sunnii fi hayyoota shi'aa Raashiyaa of cinaa hiriirsee dhufe. Kun dippiloomaasii qofa miti. Kun gamtaa qaroominaa fi amantii kan Ameerikaan diina amantii fi birmadummaati. Nuti ammoo hafuuraanis ta'e siyaasaan Iraan waliin qaama tokko jedhu addunyaatti ifa kan godhudha. Dhiibbaan Iraan naannoo isheetti hagam akka jabaate hooggantoota ollaa dhufan irraa ni hubatama. Iraaq biyyi Ameerikaan gooftaan isheenadha jechuun abjoottu pirezidaantii ishee Nazaar al-Amiidii fi afyaa'ii paarlaamaa Haybat al-Halbuusii gara Teeraanitti ergite. Paakistaan isheen biyya nuukileeraa qabduu fi guddiseentuu marii nagaa taate. Muummee ministeeraa ishee Sheebaaz Shariif dhiyeessiteetti. Tarkaanfiin biyyoota kanaa ergaa ifaa qaba. Ameerikaan fagootti iyyuu dandeessi. Nuti garuu Iraan wajjin daangaa seenaa fi dantaa walxaxaa qabna. Iraaniin dhiisuun of ajjeesuudha. Wanti hunda caalaa peentaagoniin rifaasisuu fi madaallii Eeshiyaa mul'isu ammoo hirmaannaa biyyoota Kawkaasisii fi Eeshiyaa giddugaleessaati. Pirezidaantiin Taajikistaan Imaam Alii Rahmaan, hoogganaan biyyaalessaa Turkmenistaan Gurbaanguulii Berde Mohammedov, pirezidaantiin Joorjiyaa Mikhaayil Kavelshaafiiliin, ministeera dhimma alaa Kazaakistaan Yarmek Hoshaarbayev hundi isaanii Teheraan jiru. Asirratti wanti sammuu namaa xaxu Armeeniyaan muummee ministeera Nikool Paashiniyaanii fi Azerbaijaan afyaa'ii paarlaamaa Saayibaa Kaavaroovaa. Biyyoonni lamaan kun diinota walii warra wal waraananidha. Garuu lachuu isaanii Iraaniif kabajaa kennuuf Teeraanitti wal arganii jiru. Kun Iraan naannicha keessatti abbaa taayitaa fi tasgabbeessituu ta'uu ishee Ameerikaan dachii kana keessa seenuuf iddoo akka hin qabne kan mirkaneessudha. Eeshiyaa kibbarraa Hindii fi Baangilaadesh argamuun isaanii dinqisiisaadha. Baangilaadesh muummee ministeera Taariq Rahmaanii fi afyaa'ii paarlaamaa ishee erguun Hindiin ammoo Jeneraal Sayyid Ataa Huseen bulchaa kutaa Biyaar isa shi'aa ta'ee fi ministeera dhimma alaa Paabitiraam Maargaariitaa erguun fagootti illee Iraan utubaa dippiloomaasii ta'uu ishee mirkaneessan. Kanaan walqabatee mootummaan Xaalibaan inni addunyaa ajaa'ibsiisu muummee ministeeraa isaa Mollaa Huseen hundi erguun isaa Iraan garaagarummaa amantii fi ilaalchaa hunda cabsite humnoota farra dhiyaa hunda of jalatti ijaaruu danda'u ishee agarsiisa. Miseensonni neetoo fi addunyaan fagoos sirna kana keessaa hin hafne. Turkiin isheen miseensa neetoo taatee fi dhiyeenya kanaa Israa'eliin waraanuuf doorsiftu
Xaana pirezidaantii ishee Jeevidet Yilmaas erguun Ameerikaan koodeewwan kiyya jechuun abjootu hundumaa diigdee Iraan wajjin hariiroo qabdu cimsitee jirti. Akkasumas Ameerikaa kibbaarraa biyyoof dandeessuu fi seenaa diddaa qabdu Kuubaan ministeera ishee erguun nutii fi Iraan waanjoo Ameerikaa cabsuu keessatti obboloota dhiigaatii ergaa jedhu dabarsitee jirti. Waraana Guraandhala 28 banameen hoogganaan kun yeroo wareegamu diinonni Iraan mataa kunneerraa sirnichi ni diigama jedhanii of gowwoomsanii turan. Sirna awwaalchaa guyyoota 6 karoorfame biyyoota lama Iraanii fi Iraaqiin qaxxaamuree gaggeeffamaa jiru kun dhugaa faallaa kan addunyaatti lallabaa jira. Meegaa fi guddaa fi ijoo isa sammuu namoota hedduu keessa jiru tokko haa kaafnu. Maaliif Ayatuullah Alii Khaamene'ii Iraanii fi naannicha keessatti kabaja sodaa fi iddoo addaa akkana argate? Maaliif awwaalchi isaa namoota miiliyoona 20 daandii irratti dhangalaase? Deebiin isaa ijaarsa sirna siyaasaa fi amantii Iraan keessa jira. Alii Khaamene'ii erga hundeessaa Riippaabilikii Islaamaa Iraan Ruhullah Khomeiniin bara 1989 du'anii booda waggoota 36 biyyattii bulchaa ture. Garuu inni pirezidaantii ummataan filatamu miti, inni waliyyul faqih jedhama. Amantii Shiyaatti hanga Imaam Mahdiin dhokatee jiru deebi'ee dhufutti namni bakka isaa bu'ee hawaasa Islaamaa hoogganu waliyyul faqihidha. Kanaafuu Khaamene'ii hooggansa siyaasaa qofa osoo hin taane sadarkaa amantii fi bakka bu'ummaa dacheerraa akka qabutti amanama. Aangoon inni qabu sammuu namaa olidha. Inni ajajaa waliigalaa humnoota waraanaati. Imaammata alaanii murteessaa lolaa fi nagaa kan labsu isuma. Akkasumas murtiiwwan pirezidaantii fi paarlaamaan dabarsan haqee kuffisuuf aangoo guutuu qaba. Uummanni isaa warri amanamoon isaaf kan abboomaman fedha mootummaa waan kabajaniif qofa osoo hin taane mubaayyaa yookaan waadaa amantii waan waliif seenaniifi. Kanaafidha sirna Iraan keessatti hoogganaa imaama yookaan waliyyii jedhamee kan inni waamamu. Khaamene'ii eegduu warraaqsa Iraaniiti. Inni qaama isaa osoo hin taane ofii isaatumayyuu Riippaabilikaa Islaamaa sanaa ta'ee uumamee jira. Garuu kabajnii fi dhiibbaan Khaamene'ii daangaa Iraan qofatti hin daangeffamne. Iccitiin guddichi inni awwaalchi isaa Iraan irraa ka'ee gara Iraaq magaalota Najafii fi Karbalaatti akka darbu godhamee asuma keessa jira. Waggoota 30 darban keessatti Khaamene'ii ijaaraa fi ajajaa guddicha adda warraaqsaa ture. Hizbullaa Libaanos, Husii Yemanii fi hidhattoota Iraaq kanneen akka Kataayib Hizbullaa fi Mujtabaa kan ijaaree hidhachiisee fi leenjisee humna dhiyaa dura dhaabbachiisee isadha. Reeffa isaa gara Najaaf iddoo ijoollummaa isaa itti baratee fi wiirtuu beekumsa Shi'aa akkasumas Karbalaa iddoo Imaam Huseen itti wareegamee fi mallattoo diddaa ta'e geessuun ergaa waraanaa fi siyaasaa gadi fageenya qabu dabarsa. Ergaan isaas Khaamene'ii hoogganaa Iraan qofa hin turre. Inni hoogganaa hafuuraa fi waraanaa guutummaa ba'a giddu galeessaati. Dhiibbaan Iraan teekinooloojii waraanaa irratti qofa kan hundaa'e osoo hin taane hidhata amantii, obbolummaa fi aarsaa daangaa ce'uu irratti kan ijaaramedha. Kun Ameerikaa fi Israa'eliif boqottaa dippiloomaasiiti. Inni Iraaniin kunneerra yeroo jedhu Iraan ammoo nuti bishaan lagaatii daangaan nun dhorku. Iraaq, Libaanosii fi Yaman onnee keenya keessa jiru jechuun qabatamaan agarsiisaa jirti. Wanti waraana ammayyaawaa fi ajjeechaa kana hunda booda uumamaa jiru sirna awwaalchaa kana gara waraana sammuutti jijjiireera. Mootummaan Iraan sirna gaggeessaa kana akkuma gaddaatti osoo hin taane akka waltajjii humnaa ofii addunyaatti agarsiisuutti fayyadamaa jira. Dhaadannoon ajjeechaa diinaaf haaloo ba'u magaalota hunda keessatti lallabamaa jira. Daandiin kiiloomeetira 10 dheeratu Teheraan keessatti uummataan guutame. Dhumarratti gara Mashaad bakka dhaloota isaa fi awwaala Imaam Ridaatti yeroo deemu Iraan addunyaatti waan tokko labsaa jirti. Ameerikaan nama tokko ajjeesuu dandeessi, garuu sirna keenyaa, dhaabbilee keenyaa fi onnee diddaa miiliyoonaan lakkaa'amu kana dhabamsiisuu hin dandeessu. Osoo Teheraan uffata gurraacha uffattee reeffa hoogganaa olaanaa duraanii Ayatuullah Alii Khaamene'ii awwaaluuf ummata miliyoona 20 lakkaa'amuun gaddaa fi aarii ishee gaggeessaa jirtu Tel-Aviiv irraa sagaleen jabaa tokko dhaga'ame. Addunyaan sirna awwaalchaa kana ija dhiphinaatiin yeroo hordoftu Israa'el ammoo Shira lafa jalaatatuun ilma abbaa bakka bu'ee Ayatuullah Mujtabaa Khaamene'ii haaluma wal fakkaatuun awwaalchaaf qopheessuuf murtii du'aa labsitee jirti. Giddu galeessaa irraa dirree lolaa qofa osoo hin taane dirree adamoo hooggantootaa ta'ee jira. Iccitiin dhiigaa fi sodaachisaan kun ifa kan ba'e ministeera ittisaa Israa'el Kaatis irraati. Kaatis of tuulummaa fi jajabeenyaan ba'ee hoogganaa Iraan inni haaraan Mujtabaa Khaamene'ii namicha du'aaf barbaadamuu fi xiyyeeffannoo ajjechaa keenyaa isa duraati jechuun addunyaa raase. Kaatis Iraan akka Oktoobaasii summaatti fakkeessuun mataa bineensichaa kukkutuun dirqama keenya jedheen. Israa'el harki ishee inni dheeraan kanaan dura hooggantoota Iraanii fi Hizbullaa akka qaqqabeem yaadachiisuun amma immoo fiixee aangootti Mujtabaa irratti xiyyeeffachuu isaa ifa goote. Osoo Iraan reeffa abbaa awwaaluuf boossuun Israa'el ilma ajjeesuuf waraana basaasaa fi xiyyaaraa gaggeessaa jirti. Garuu Iraan isheen gaddaan onnee madaa'ee fi aariin bobaa jirtu callisee diinaaf harka hin kennine.
deebiin Teheraan irraa dhufe deebii misaayilaa caalaa sammuu diinaa xaxuu fi seenaa dippiloomaasii keessatti argamee beeknee ture. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin jajabeenyaan ba'ee kabajaa Israa'el guutummaatti lafaan dha'ee Araghchiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kallattiin quba itti akeekuun Tiraamp beelladoota yookaan bineensota mana isaa warra Tel-Aviiv jiran afaan cufsiisuu qaba jedhee itti fufuunis yoo Israa'eloonni ajaja gooftaa isaanii yookaan Ameerikaa dhaga'uu didan nuti ofii keenya isaan adabnee sirreessina jechuun addunyaa dinqisiise. Kun Israa'eliif salphina dippiloomaasii isa guddaa yoo ta'u isin of dandeessanii loltan isin saree Ameerikaatiin ergaa jedhu of keessatti baata. Dhiphinni kun kan dhufe yeroo baay'ee xaxamaa fi adda ta'e keessattidha. Iraan sirna Awwaalchaa Alii Khaamene'ii isa Teheraan irraa ka'ee hanga Najaf, Karbalaa fi Mashaaditti guyyoota 6 geggeeffamu qopheessitee jirti. Israa'el yeroo kana akka carraa warqeetti fayyadamuuf hawwiti. Yeroo biyyattiin gaddaan burjaajoftuu fi namoonni miiliyoonaan daandii irra guutan Mujtabaan ajjeechaaf salphaatti saaxilamuu danda'a jechuun eegdi. Israa'el waraana qilleensaa fi basaasaaf fayyadamtee muddama kana keessatti Mujtabaa rukutuuf kiyyoo xaxaa jirti. Haa ta'u malee Iraan kiyyoo diinaa kana dursitee dammaqxee jirti. Eegduun warraaqsa Iraan qubasaa qabduu misaayila irra kaa'ee daqiiqaa tokkoof illee rafnee iji keenya diinarra jira jechuun ifatti labsee jira. Mujtabaan ofiisaayyuu ummata gidduutti ifatti argamuu dhiisee holqa lafa jalaa eegumsa cimaa qabu keessaa osoo hin bahin sirnicha hoogganaa jira. Eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan yoo xiyyeeffannoon Israa'el dhugumatti hooggansa keenya irratti argamame deebiin keenya Tel-Aviiv lafarraa xaa'uudha jechuun madaallii sodaa deebisee jira. Walumaa galatti addunyaan amma qarqara qilee irra dhaabbattee jirti. Waraanni kun waraana idilee irraa gara waraana ajjeechaa hoggantootaatti ce'ee jira. Israa'el madaallii naannichaa of harkatti deebifachuuf jecha Mujtabaa lafarraa dhabamsiisuuf awwaalcha abbaa isaa irratti eeggachaa jirti. Iraan ammoo yoo daangaa dabarsan Tel-Aviiv awwaala keessan goona jechuun haaloo abbaatiif ilma onnee sibiilaatiin dura dhaabdeetti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.